Biftoos nuti bakka irraa dha. Hiriyaa qafana. Hiriyaa gaadis. Balaasaa miibuutu dachii hinaan kanneen. Caalaa nama naasi duratu guyyaa gafaatti qabnu. Naasi duratu dhaabbadhu jawaati ejiyee. Nama tokko sana dura sana dhaabbadha yaasoo jiru. Maal caalarraa barbaadan? Dhuguma ilmaan barbaadanii? Maali rakkoon isaanii? Hundeen gartee dubbiin caalaarra roorriftu tun hundeen Caalaa. Dhaabbadhu. Asmalee fi sigisanii kutanii. Tarkaanfiin silaa jawaadee fi furmaatee irra fudhachuu yaa'an iddoo isaan jira waan dhabaniif ni bada. Hiriyaa jechuun qafana. Caalaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إله الناس من شر الوسواس الخناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جدا جالة تمتوتا قبل تمام ميدا. سلامني خيني سنادك أبو سني لكذا. الراس قرتيجا ديبني مالي جنان. يوج الجنة من جالي سيبتو. صبر أولني ندي بني بيتا وانت كغيسا. هاي. Asirratti ol baanee qaaquu tana namni nu dhage yoo hin jiraanne kami wanni qaaquun maali wanni ol baanee lallabnuuf rakkina gartee obboleeyyan keenyaatiin rakkoo teenya rakkini gartee obboleeyyan keenya tokko jirutu rakkoo teenya rakkoo hawaasaati yoo har'a hawaasni kun miidhame maatiin takka jigamuun maatiin takka gartee miidhamuun hawaasni kun maatiirraa waan jaarameef akkuma waan hawaasni miidhameeti. Hanga gartee akka hawaasa tokkotti gartee magaalaa takka keessa wajjin jirru roorroo tana walitti dhiibnu jechuun raayii dubbanna gabbaane. Quuqamaatu gartee nu dubbisa. Rakkina gartee nu guutee gartee nu quuqee halkan hirriiba nu dhoorku santu gartee ol baasee nu dubbisa. Malee jaalannee ol baanee gartee lallabaan oolu. Suniif ammallee jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya. Jawaadee fi furmaateen yeroo meeqaan tam irra deddeebine of eeggadhaa jechaanii jira. Nama wajji nyaattan bakka ooltanii bultan bakka gartee deemtan hundatti of eeggadhaadhaa jechaanii jira. Hayyeega amma waan ajaa'iba isinitti ta'u caalaa gartee isinis isin hordofaatu maan jira. Caalaa mana jijjiirradhu iddoo galtu jijjiirradhu jechaanii turtan. Hayyi. Caalaanis gartee ulee gartee harka gartee qaamarra furdatee nu dhageewuu diide caalaa mana jijjiirradhu jenneen. Hayyee gaarra dhuftee kunoo mana seentee. Tanaaf rakkinni eega dhufee booda iyyuudhaa miti. Rakkina dursanii odoo inni dhufne fala barbaaduudha. Mala dha'uudha. Karoorsuudha. Dubaa. Bakka takka teessee nama eeggattee hoggaaniif gartee roorroo jala kuftee miidhama keeggaa harkeegaa namni garaan danda'u hedduu takka obboleessa kiyyaa ka'iifiifuu gartee sababa zakkootiin hangafee jechuudha. Jaartiin isaatis biraa deemtee ilmaan irra facaaftee isaa fi ijoolleen isaadhaa ijoolleen tun har'a gartee halkanii guyyaa nyaataa dhugaatitti haajamti. Manni jireenyaa hiraadha. Ijoollee tana dhiisee karaa itti dalagatu hin qabu. Gabbeeniin dalagadha yoo jee hin dhiisan manattuu dhufanii fi jaartiin isaatis hidhattee jala jirti. Obboleessa hidhattee. Suniif jaartiinii fi obboleessinis maal caalaarraa barbaadan? Dhuguma ilmaan barbaadanii? Maali rakkoon isaanii? Hundeen gartee dubbiin caalaarra roorriftu tun hundeen siidhaa maali? Jaartiin isaatii fi jaartiin caalaatii fi gartee obboleessi siidhaa maal caalarraa barbaadan? Maaf eega gartee ilmaan jaalatan abbaa maaliif jibban? Gaafa gartee caalaan ilmaanii wajji rakkatu maaliif rakkina san keessatti hin gargaarin? Obboleessi gartee jaartii caalaatis doofaan har'a gartee waan kana barbaadaaf bakka tana dhaabbataan na dhibde. Obboleettiitii yaa roorrifame. Hayi boo obboleettiin ta'e yoo roorrifamte akkana. Yoo dhuguma obboleettiin ta'e roorrifamuu gartee hayyeen jenne isiis qabdee isaas qabdee bira gattee isee rakkoon ta'e isa maalii maanjiniin dheeyxee irra waatti goote fuute abbaa ilmaanii. Nama ajaa'ibsiisaas nama gaddisiisaas saboo angulluma akka uffatanii yaatan. Aboo teessanirraa murattanii
zakkoo jalaa gad dhaabbadhaa. Zakkoon isin hin qabatu isin fayyadamu jira. Sammuutti isin taphachuu jira. Angullaa teessanitti isin taphachuu jira. Jireenya keessan dammaruu deemu. Nama hunda fayyadamu. Arraa waan takka jaawwattoota kiyya wanni gartee dubbachuudhaa dhufe haxxii takka amma ni beeyta duraan basaasni eenyu ture firii jaalalaa ture waan takka ta'a amma jawaadeefillee furmaateefillee hin galin hawaasa kiyya. Haxxiin duraan basaasni firii jaalalaa ture firii jaalalaa dubbiin irra dhaqqabamtee luqaanee keessa amma gaa nama isaanii basaasuu dhaban. Bakka jawaadeenii fi furmaateen jiran gartee barbaadanii dhabaniiti irra ga'uu dadhaban. Tarkaanfiin silaa jawaadee fi furmaatee irra fudhachuu yaa'an iddoo isaan jiran waan dhabaniif ni fashalte. Deebi'anii duba koottuu yaaniin yooniif gartee wanni taate dubbiin dubbii waraqaatii miti. Daawwattoota yaa isinii galu dubbiin dubbii waraqaatii miti. Dhamnaan koottuu yooniif caalaa jaalatte koottuuti caalaa baasii dirmadhuuf. Caalaan lubbuun sii baasii jeessi duraan dura yaa yoo dura duute koottuudha. Ammoo kaleellee jawaadee of eeggadhu jechaanitiin ture. Kaayyoon isaanii fedhaan isaanii wanni baasuudha. Iddoo jawaadeenii fi furmaateen faan galan baasuu akkaataa itti gartee bakka isaan jiraatan bakka isaan oolanii bulan akkaataa isaanii kana gartee irra ga'uudha. Ammallee sun dadhabamnaan tanaan dhufan. Ammaas wanni as deemu tamiinaan ji. Wanni as deemu amma caalaan huggaaniif jawaadeen itti dhaqee obboleessi kiyya caalaan hedduu takkaan si yaala hedduu takkaan si kabaja. Rabbi irraa si hambisu rabbi si habayyisu fayyaa teetillee rabbi walitti dhaabee nu agarsiisu. Maaliif jarri gartee caalaa akka godhaniituma ilmaan fudhatanii kutan. Amma caalaan huggaa jawaadeen itti dhufe maal gaafate? Keekiyyaan eessi jira? Ilmaan kiyya eessi jiranidha. Jalqaba wanni inni gaafate. Furmaateen huggaa dhufte ilmaan kiyya eessi jiranidha. Amma haxxiin itti aantu tazakkoon gartee ittiin milkaa'ee eeggatu. Wanni gartee karoorri zakkoodhaa gartee ittiin milkaa'ee eeggatu fashalsiisuudha qabna. Akkami fashalsiifnaaji? Haxxiin takka yooniif gartee amma caalaan huggaaniif fayye ilmaan isaa barbaada ilmaan isaa irraa waan hin hafneef. Ilmaan kana barbaaduudhaaf jawaadeen furmaateenis wanni feete haa dhuftuu malee caalarraa nafnuudha. Caalaan gaafa gabbee ilmaan kiyyaan barbaadee gabbee eegaan gartee ilmaan kiyya dhabe jireenya jiraachuun barbaadee gabbaa. Guyyaa kana jawaadeenii fi furmaateenis yoo wajji sossohan adeemsaanii keessatti yeroo caalaaniif isaan wal qunnaman ganaa caalaa jala dalgan bakka inni bobbee galu bakka gartee inni ilmaanii barbaadee deemuun jala dalagan. Yeroo gartee jawaadee fi isaan bakka isaan itti wal dhufan yoo kaa'o jawaadee faadhaatu wajji dhaabbanneyyee gabbaa. Bakka tana jechuun maal argatan jechuun fursaa jawaadee fi furmaatee barbaadanii dhaban akka isaan gabbaan godhan. Kun jechuun zakkoon hin najjaasisa jechuudha. Kanaaf akka zakkoon hin najjaane caalaan ilmaan barbaadus anis ni jira wajjin barbaada. Anaa wajji barbaada. Furmaatee jawaadee wajji gadi hin bayina anaatu wajji barbaada. Maaliif jennaan akkuma caalaan jee maatiin keessan akka tuqamu hin barbaadu wareegaas taanaan ni kafalla. Isin cina dhaabbanna akkuma kaleessi jenne guyyaan dhaabbannus arra. Anaa wajji gabbaa wajji gabbaatanii gartee ammaas bakka jirtan ifin saaxilinaa. Ta itti aantu furmaate ati nama gaariidha. Hawaasni keenya hundi si jaalata. Haqa qabdaas nama dhugaatis nama lafee qabuus. Nama gartee gaafa jawaadeenii fi ilmaan saalaa rakkoo keessa jiran wajjin gartee rakkina san ba'atee dandee deemuun jiru. Roorroo jawaadee irra deemu jiru nama qolachuu jiru. Ati nama rabbitti amanees arra jechi si afaanii bee hedduu takka na rifachiise. Maaliif obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaan na gargaara. Siirii akka isaan godhan biyya fadhan dhaqanis biyyattis godhan Suudaanii dhaqanii Suudaanii birattis yoo godhan abbaa fadhan bira yoo godhan anis niin godhaa waan jiru takka obboleettii kiyya dhaabbadhu xiqqii keessan seenii. Waan kana rabbiin isin jaalatu hawaasni keessa irraan jaalatu uumaan lafaatii fi uumaan samiitiis gartee sirraan jaalatu waan
hawaasni keessirraa jibbu hin godhin. Jaalala hawaasni keessii qabu eeggadhu. Hawaasni kee guyyaa ati rakkattee gartee rakkoo keessi jirtu furmaatee jee addunyaa tana hundarraa iyyaa ture. Si gaafachaa ture furmaatee dirmadhaa hanga maammee furmaateedhaan dirmattu naan janta kageesse. Hawaasa keessan kabajaasaa jaalalasaa eeggadhuun siin jaa. Tan biraa waa'ee gartee amma fakkeenyaaf anis amma booda wanni isin tokkoon gortan baadiyyaan jirru magaaluma tana keessa jirraati. Abadan gartee wanni isin dheessinuuf hin jirtu tanallee jiinaa. Iddoon isin jirtan ammallee ifin saaxilinaa ifin himinaa of eeggadhaadha. Hanga gartee jara kana tarkaanfii irra fudhannee qaama barbaachisuun gartee to'annaa jala oolchinutti bakka jirtan ifin saaxilinaa. Xiiqii fi aarri mallattoo kufaatiitii jan xiiqii fi aarri. Kanaaf furmaateenis yoo aartu taate zakkoo milkeessitee qabaddu taa'i. Aaraan namni aare jan. Namni aare waan godhuun beeku waan ta'eef guyyaa aartee ni dogongorta. Dogongorri sana immoo kan sirraa'uu danda'u miti. Xiiqii keessaas hin seenii. Kunoo naa bilbilaa koottaa jechuun keetis sirriidhaa miti. Kanaas irraa if eeggadha. Jawaadeenis aartee if gadi hin baasinaa. Wanni zakkoon barbaadu jirtu akkaataa itti isin bakka isin dhokattanii isinitti gabbaasu wanni hojjechaa jiru. Waan isin aarsu, waan isin dallansiisu godhee, waan isin teessisiifne godheeti isin gabbaasuudha. Guyyaa gabbaatan ammoo inni itti najjaa. Zakkoon akka najjaa hin barbaanne. Akka to'annaa jala oolu malee. Kunilleen akkaataa itti godhamuu qabu akkanaa miti. Akkaataan haalli gartee amma isin gabbaatan kan akkana odoo hin taane akkaataan godhuu qabnus ni jira. Sanis inshaallah irraa wal garree wal mari'an. Ta gartee amma asirratti dubbachuun taane jechuudha. Waa hedduu waan gartee lafa jala hojjennu hedduudhaa jira. Waan hin gartee asirratti dubbachuun barbaanne maaliif isaanis akkuma keenyaatti sooshaal miidiyaa gartee nu hordofan waan taateef asirratti dubbachuun barbaanne. Suniif isinilleen of eeggadhaadha jechoota gochoota keessan keessatti illee ammallee iddoon gartee amma isin jirtanillee iddoollee jijjiirrachuudha qabdanii. Caalaallee tasgabbeessaadha. Ilmaan isaatis akkaataa itti baafnu sanis irra wal mari'anna rakkoon qabu suniif wajjin dhaabbannee furmaata barbaannu. Aartanii immoo laga duraan seenina. Aartanii akka gartee dhakaa gaararraa gabbu'ee hin ta'inaadha. Yoo aarree xiiqii keessa galle ni hubna waan taane. Adawiin teenya akka gammaddu waan hin barbaanneef gabbaanee lallaba. Tanaaf isinilleen nu dhagaya waan gartee gabbaanee dubbannu tana. Hawaasa keenya isinilleen wanni isinit dhaamu qabxiileen amma haase kana jawaadee fa'aallee isinilleen koomentiidhaan barreessaa. Yaada qabdanillee jalattis nu barreessaa. Jawaadee furmaatiin ammoo akka gartee gabbaanii ibsaaxilanii iddoo jiran ifiman godhuun sirriidhaan kala isinilleen barreessaa. Akka of eeggatan godhuun barbaachisaa. Of eeggannoo jabduu godhuudha qaban. Akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya qabxiilee hangi kun beeke waan takka tasii mul'ate gabbahuun barbaachisaadha. Kaleessallee if eeggadhaa jechaaniitiin ture. Huxxaan caalaadhaatis tabiraati jechaaniitiin ture. Huxxaan jalqaba gartee isin hime immoo san itti najja'uu dhabnaan akkaataa itti gartee jawaadee fa'aa bakka isaan itti dhokatanii baasan hojjetan. Caalaa dhiisanii deemanii ilmaan fudhatan. Amma ganaa caalaan ilmaan irraa nafu. Kanammoo caalaa ilmaan saadhaa anaa wajji barbaada. Angalaan jechuu barbaade firii jaallaa ammoo waan inni jawaadeen jiru kaleessa gartee jawaadee wajji dhaabbatee haarisaa gaardii jawaadee jechaadha. Mucaa fadhii iddoo jechaanii ture. Maaliif jennaan tuffii qabu jechuudha. Zakkoolleen akkasumatti isin qoosaa jira. Bunni kiyyoo eessi jira. Buna nagaa abbasitan maarree jee. Humaa rakkoon qabu. Humaa rakkoon qabu. Namni beekee dhugaaniif gartee miidhame booyuun adawwiidha gammachiitti. Ammoo waan daleenyu sasseeqaa aara keenya qoma qabachaadha aara keenya ifi qabaadha waan daleenyu lafa jala hojjechuudha qabna. Suniif inshaallah daawwattoota keenya isinilleen du'aa teessan nu bira dhaabbadhaadha. Hedduu takka galatoomaa yaada qabdanillee nu barreessaa. Yaadni keessan hedduu takka nu fayyada hedduu takka nu gargaara. Maaliif ummata gartee nurra beekumsa qaba nurra gartee hayyuudhaatii fi kan hundaatu jira. Ummata nu wajji halkanii guyyaan wajji rakkachuu jiru jira hedduu takka isin galatoonfanna hanganumaan isin jechuu dhufe. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.